Hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtuu nagaa keessanii jirraa galata rabbii. Haadha jechuudha waa'ee Ruutaa fi Abiresh xiqqoo ishee dubbadda jedhee tananii dhufee beektanii nama garrama jechuudha. Ruutanii jechuudha duraanii nama biraa jaalattee eenyudha maqaan isaa sun? Wayne eenyudha maqaan isaa? Nan dagadhe wayyaa rabbii kiyya. Gurbaa tokko jaalattee turte jechuudha. Jaalattee waliin deemna jedhanii wayi ishkeedee jechaa bahanii asiif achi deemaa bahanii kennaa walii kennaa turanii maal jechaa turanii amma ammoo wal buusanii jechuudha. Ruutaan sobdi durumaayyuu ani akka yaada kiyyaatitti Abiresh sinkijiba. Ruutaan sinkijibdi viidiyoo dalagachaa jiranii jechuudha. Jarri kun akka namni jechuudha chaanaalii isaanii laaluuf akka chaanaaliin isaanii jalaan qorrineef bakka hin jiraa miti waan godhanii taphataa jiran geemii taphataa jiran malee Abiresh fi Ruutaan wal lolaniiti miti. Heermeellaan illee wayiin gooddanyaa Ruutaa taati jechuudha malee aan akka kiyyatti soban jedhee yaada jechuudha. Innaa jechuudha. Dastaadha maqaan isaa Dastaa san jechuudha. Ruutaan ariitee Ruutaan sirriin jirtu. Ani akka yaada kiyyaatti Ruutaan sirriin jirtu jechuudha. Wanti kun geemiyyuu ta'u waan tokko nama barsiisa jedhameeti natti fakkaata wanti hojjetamu gin isaan warri miidiyaa kun waan nama barsiisu osoo hin ta'in wanta nama balleessu akkaataa bultii yoo itti diigan akkaataa itti baalagan nama barsiisu malee waan tokko irraan baratan jechuudha. Wanti irraa baratan tokko saatiyyuu hin jiru. Beetanii gin jechuudha Ruutaan sirrii godhaan jirtu. Amma akka duraani Abreshiitu badii qaba jechuudha. Osoo ishiin ilmoo garaadha qabdu dubartii biraa bira deemuun dubartii biraa wajjin ejjechuun nawuriidha jechuudha kun. Sanuyyuu ta'ee immoo ergasii jechuudha Ruutaan badii gurguddaa isaa hojjette jechuudha. Badiin ishiin hojjette maalidha? Abiresh dhiifama gaafateen dhiifama sanis hin didde. Abbaan Abiresh jechuudha nama guddaadha miila irratti kufee kadhatee hin didde jechuudha irra darbitee deemte jechuudha. Silaa jechuudha injiraa miti nama guddaa akka baruu qabdi malee abbaa nama jechuudha abbaa ishii ta'uu danda'udha. Nama guddaadha jechuudha namni kun daa'ima miti jechuudha. Irra darbitee deemuun ishii baay'ee nama jibbisiisan isiniin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa bilginnaa argisiisa jechuudha. Baalageedha jechuudha ishiin. Ishiin baalageedha bilginnaa ishiit argisiisa akka yaada kiyyaatitti ani jechuudha. Beetani osoo jechuudha nama gaarii taate namni akkanaa kun jireenya namaa keessa illee yoo seene sirrii miti jechuudha homaa namaan godhu. Nama akkanaa osoo jireenyuma ofii keessattuu dabaluu baatanii nama akka Ruutaa jechuudha. Namni jechuudha nama guddaarra tarkaaffatee deemu baalageedha jechuudha. Osoo waan fedheeyyuu ta'e abbaa mana ishii osoo waan fedheeyyuu balleessee namni guddaan miila kee qabatee abbaan abbaa keetii ta'uu danda'u jaarsi miila kee qabatee darbitee irra deemu jechuun akka aadaatti jechuudha. Isaan aadaa maaliif beekanii miti nawurii guddaadha jechuudha. Salphina jechuudha. Salphina guddaadha. Innaa wanta abboonni namaan jedhan namni ni fudhata. Yeroo takkaafillee ta'u fudhatanii ishiin garuu jechuudha. Osoo qaxaroo san irratti yookiin hin dhiyaachuu baatte bareeda. Ishiin garuu irra dhiyaatte hayi akkas goote jechuudha. Kadhataa bahee haga mana bituu fi hanga jechuudha uffata manaa baafadhuuti deemi jettee ari'uu kan itti deebi'uun ishiin oolle kan kadhachuun ishiin oolle mana ariite jechuudha. Innaa kana hunda hojjettee Dastaa isaa wajjin illee utaalaa baatee daanii baalagee sanitti illee dabaltee bakka hin jiraa miti bakka jireenya ziggixii wayii dabarsitee jechuudha Ruutaan. Dhugaa Abreshii wayii Abresh waggaa tokko muluu geemii taphataa ture. Dhugaa hin jiraa miti irraa bareedaa jechuudha. Geemiin inni taphatu irraa bareeda. Kan Ruutaa garuu yeezaggaxa maalitun baalagduu bexaam itti baalagduudha jechuudha. Akkan ani beekutti jechuudha kennaa namni namaa kennu xiqqaattu guddattu wal lolanuu araaramanuu wal jaalatanuu kennaa namni namaa kenne namaaf hin deebi'u.
namaaf hin deebi'u jechuudha. Ishiin garuu kennaa sanillee jechuudha fuuteet deebisteefi jechuudha hin deebiste. Fuuteet deebiste jechuudha ishiin beeki gaariin goone jechuudha. Sanuu deebisuu sanuuyyuu akka hin jiraa miti akka salphina hurdatii itti shaffantee jechuudha. Akkasitti daanii arrabsisiisaa deebisteefi jechuudha. Kunillee sirrii miti jechuudha. Jaalattee itti dhayitee miti isa jaalattee itti dhayitee jaalattee wajjiniin utaalaa baatee jaalattee hammattee waliin deemaa turte jechuudha. Wajjin nyaatte waliin dhuddeeti jechuudha. Har'a garuu deebitee maal goote? Harkuma ishii nyaachise san deebitistee nyaattee jechuudha Ruutaan. Bataam itti baalageedha ishiin jechuudha. Baay'ee nama baalageedha ishiin nama gadi jedheedha. Akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Ruutaa baay'een jaaladha baay'een kabajallee ግን ባለጌ ናት ሩታ ባለጌ ናት ማለት ነው። እና አከሰን ሲንጃ ሆርዶፍቶተ ኪያ ሃይ مشكلة ربي مشكلة جت ربدون هنا أكاسين سنين جاء ومن كان يكون والجدة قدي ديبيا ومن إثيوبيا توني والجدة شون بيتو جت لا أما مو ديبتي أبرش جرينا نجا هاجرات هجرة هير ميلا وجنين جرات هجرة هير ميلا فكيسي تيو هدوغايو تأيو إن بينو أجمعتي تجت لا أكجاري جرتي جت لا nama illee gargaaruudha injiraamti ilaalcha guddaa ilaalcha gaarii nama qabu fakkaatti jechuudha. Booda ishiin beekamu nama akkasii fakkaatti amma Abrish illee nagahaan jechuudha. Gara tokkotti goree jireenya yoo inni jammaru kinoo dhuftee jechuudha. Laal ishiin xiqqis gooti jechuudha. Inna amma ammoo giddeetaadha wajjin jiraachuu qabna jettiin. Giddeetaadha wajjin jiraachuu qabna jettiin. Nama garamu giddeetaadha nama wajjin si wajjin jiraadha giddeetaadha jechuun kun hin danda'ama sila. Ilmi dhiiraa erga sin barbaadu jedhee adeemu bakka ishiitu balleesse waan ta'eef dura ishiitu balleesse jechuudha. Malaan Ruutaan jechuun wanti nani jedhe hundumtuu haa ta'u jetti bakka mootummaa alamaati. Hayyaa rabbii kiyyaa ana akkasin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa rabbi alaafisu maraafuyyuu rabbi isaanii alaafisu waan jabaatti hundumaa jechuudha. Tidaariin diigamu shaggaa miti garuu isaan diiganii jiranii farramanii jiranii waraqata walitti farramatan addaan tarsaasatanii jiranii addaan bahanii jiranii gin injiraamti rabbiin bultii bareedduu kennuufi gin baqa hin dabbaraa jechuudha. Walumaa galatti Abrishillee nagahaan jiraachisaa hin jirtu Ruutaan nagaa kennaaf hin jirtu. Baay'ee nama dabbarti dhugaa baay'ee nama dabbarti jechuudha. Injiraami dubartii yoo gadi deebitee ziggixi jettu baay'ee nama jibbisiisti baay'ee tokko jechuudha. Ruutaan baay'een jaaladhaanii tureyyuu garuu na jibbisiisti akkasumatti. Hayi kabaadidha. Kabaadidha isiniin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Jireenya ofii keessatti jechuudha. Takkitti heerumanii jaarsa ofii bira gaantaanan jireenya ragaa jedhe jiraachuudha. Of gadi qabanii jiraachuudha jechuudha. Baalaguun walii gadi deemuun baalaguun bu'aan qaban isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Bultiin kama ganama